Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Jimaata guraandhala 24 bara 2017 mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Paartileen mormituu Itoophiyaaf paartiin biyya bulchu Ihaadeg wixinee dambii hojii tolfatan irratti mari'achuuf beellama kabiroo qabatan. Oromiyaa keessatti sadarkaa aangoo adda addaa irraa namoonni kaafamuu bulchiinsi naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Mootummaan Itoophiyaa namootaaf sabaa himaa irratti himannaalee shororkeessummaa dhiyeessuusaa kaleessa gabaasnee turre himatamtoota keessaa tokko oduu booda dhiyeessina. Caama godina Baalee naannoo horsiisee bulaa mudatee irraa qophii qopheessine qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara tuujubeettiin sin deebisa. Paartileen mormituuf paartiin biyya bulchu Ihaadeg koree kana dura hundeessaniif karaa ogeessota mana maree bakka bu'ootaa wixinee dambii hojii wal falmiif marii irratti mari'achuuf beellama kabiroo qabatan. Sabaa himaaleen adda utuun baasin marii sana irratti argamanii akka gabaasan illee paartileen kun walii galaniiru. Galmi sun innaa banamu gaazexeessota achitti turaniif hoogganaa waltajjichaa irraa akka ibsametti ajandaa guyyaa sanaa tokko qofaa ture. Innis wixinee dambii hojii wal falmiif marii irratti mari'achuu akka ta'e waliigaltee paartileetiin waltajjicha geggeessaa akka turan waajjira Ihaadegitti itti gaafatamaa waajjira mana maree obbo Shifarraa Shugguxee gumii sanaaf ibsaniiru. Ittaansee walga'ichi yoo fudhate yaada bu'a qabeessa jedhanis akkas jechuun ibsan. አመላክተዋል። ባለፈው ስብሰባችን ይህንን ደንብ መነሻ አርቅቆ ሊያመጣልን የሚችል ከሁሉም ፓርቲዎች የቀረበውን ፕሮፖዛል walga'ii keenya yeroo dabree irratti kan ittiin ka'iinsa dambii kanaa wixineenuuf dhiyeessuu danda'u kan yaada paartiilee hundarraa dhiyaate gara bifa seeraatti jijjiireenuuf dhiyeessu koree dhaabnee turre. Koreen kun akkamitti akka hojjeteef maal akka hojjete akka yaadan dhiyeessu nan afeera. Achi booda tokko keeyyataa irratti sirna paartiileen irratti waligalaa deeman hordofna. Amma kallattiin gara koreettan deema. Yaadi isaanii kun fudhatama kan hin arganne yoo ta'u yaada wal falmu lamatu ka'e. Tokko wixinee dhiyaate irratti mari'atame yaada tokkotti dhufuu ka jedhu yoo ta'u kaan immoo wixinee sana irratti har'uma fudhatanii har'uma mari'achuun jarjaruu ta'a. Kanarra yeroo fudhannee paartiin martinuu haa mari'annu ka jedhu ture. Dhumarrattis wixinee sana akka qopheessan ogeessota mana mareetiin wixineen sun guutummaatti gumii sanaaf dubbifame walga'ii isattaanutti irratti mari'achuuf paartileen jiran walii galaniiru. Sabaa himaaleen dhuunfaaf mootummaa gabaasuuf mirga akka qaban obbo Shifarraan dubbatanii sabaa himaan hafuura walga'ii kanaa haala wal'a'iin gabaase yoo jiraate garuu akka sirraa'u ittimu yoo barbaachises dhorkuuf mirga akka qaban ibsanii jiran. Tarkaanfiiwwan seeraaf siyaasaa gaaffii hawaasa bu'uura godhatan fudhatamaa jiraachuu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksiseera. Akkuma kanaan itti gaafatamtoonni naannoo qabee hanga aanaaleetti jiran aangoorraa kaafamuu isaanii fuula murtiitti dhiyaataa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannichaa obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Iskindar Fireew jaallannee dhiyeessa. Tarkaanfiin fudhatame sochii haaromsaa gadi fagoo ta'e irraa maddee ka jedhan obbo Addisuun sochii haaromsaa kana keessatti uummati miliyoona 6.5 kan caalan itti hirmaachuu fi rakkoolee jiran jedhaman ka'anii irratti dudubbatamuu ibsan. Bulchiinsi gaarii dhabamuun hoogganaan ga'umsa qabu dhabamuun kanaaf kanneen biroo gaaffilee hawaasni kaase keessaa tokko ta'uu ibsuudhaan gaaffii uummataa ijoo ta'an hundee godhachuun tarkaanfiin siyaasaa kan fudhatamee jedhu obbo Addisuun ከክልል እስከ ወረዳ ባሉት የመዋቅር ደረጃዎች 4460 አመራሮች sadarkaa caasaa naannoo keessaa hanga aanaa jiru keessaa kanneen hoogganarra jiran namoonni 4460 taayitaa isaaniirraa kaafamanii jiru. Sadarkaa gadaanaattis jechuun sadarkaa gandaatti 13,578 kanneen ta'an kaafamanii jiru. Kana keessaa 39 sadarkaa hooggana olaanaarraa naannoof gandootarraa
dabalate yoo ta'u sanaan alattis 2 immoo koree hojii raawwachiistuu dhaabaa keessaa gara miseensummaa koree giddugalaatti akka gadi buufaman dubbataniiru. Obbo Addisuun miseensonni koree giddugala keessaa immoo 3 miseensummaa kanaa fi hooggana koree kanarraa akka ka'an ta'uu dubbataniiru. Hooggana tarkaanfiin irratti fudhatame keessaa 2589 hanqina dandeettiif barnootaa gadaanaa ta'e qabaachuun 934 rakkoo malaammaltummaan 397 hanqina naamusaan 512 sababaa dhuunfaa adda addaatiin kaafamuu isaanii dubbatan. Hoogganni gandeenii 13587 haala wal fakkaataadhaan aangoorraa kaafamuun ibsameera. Kanneen malaammaltummaan shakkaman irratti tarkaanfiin gama seeraas kan fudhatamu ta'uun dubbatameera. Isaan kun maallaqni baankii keessaa qaban akka hin sossoone dhorkamuu, manneen konkolaataa gamoo 2 lafa qonnaaf yookiin mana ijaaruuf ta'u lafa bosona uffate jalaa qabameeraa jedhu. Qonnaan bulaan lafa isaaniirraa kaafaman qabiinsi mirga dhala namaa waliin gaaffiin ka'an galmeelee haaromsuu kana keessa jiruu jedhanii itti fufanis. Gaaffiin uummataa Oromiyaa keessaa ka'aa turan kanneen dhiyaatanis komeen sirriidhaa amantaa jedhu qabnaa jedhan. Kanaafis irratti hojjetamaa jira. Tarkaanfiin fudhatames kanarraa maddee gara fuulduraattis itti fufaa jechuudhaan Obbo Addisuu Araggaa deebii isaanii kennaniiru. Waggaa kana beelli inni kana duraa caalu Afrikaa keessatti babal'atee jira. Tokkummaan mootummootaa kutaa Sudaan kibbaa hanga tokko keessa beelli jiraachuusaaf ardittii keessaa kanneen miliyoonaan lakkaa'aman rakkoo wabii nyaataan miidhamuu isaanii beeksisee jira. Sababaan beela kanaas adda adda ta'uun beekameera. Hayyoonni garuu rakkoonni hamaan sababaa waraanaa ta'uu ibsanii jiran. Naannoo hanga tokko keessatti hongeen sababaa yoo ta'u walitti bu'iinsi garuu dhugumatti sababaa guddaa ta'uu angawaa gameessi dhimmootii gargaarsa maallaqaa Yuunaayitid Isteets Chris Hilberner beeksisanii jiran. Hongeen sababaa ta'us garuu yeroo baatii rooba ittaanurraa dandammachuun ni danda'ama. Walitti bu'iinsi walittaanee ennaa jiraatu garuu uummata gargaaruuf rakkisaa ta'aa jedhan. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF biyyooti Afrikaa 4 jechuun Naayijeeriyaa, Sudaan kibbaa, Somaaliyaa fi Yemen qofaa keessaa ijoollee miliyoona 1.4 qarqara du'aa jiraachuu akeekkachiisee jira. Biyyoonni kun arfan wal waraansaaf lootee seentummaa gidduutti danqamanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenya gabaasa kaleessa sabaa himaaleen biyya alaa Itoophiyaatti shororkeessummaan himatamuu ilaalchisee har'a Jawaar Mohammediin itti gaafatamaa OMN'n haasofsiisnee jirra. Gara namoottan isin deebisa. Jawaar kaleessa mana murtii Itoophiyaa jiru irratti galmee Dr. Mararaa Guddinaafaa irratti atiif dhaabbanni miidiyaa hoogganaa jirtu OMN akkasumas immoo Dr. Biraanuu Naggaaf dhaabbanni televezyiyoonaa isaas jedhamu himatamanii jiru. Himannaan sin irratti dhiyaateera jechuudha. Himannaan kun maali qabiyyeensaa? Himannaa kana kaleessuma warri abukaatootii fi warri gaazexeessitoonni naannoo san turan himannaan akkanaa akka jiru nutti himanii san booda galmee isaa agarreeti. Egaa himannaan nurratti dhiyaate humnaan mootummaa garagalchuudhaaf yaalu, qabeenya barbadeessuu, dhiibbaa guddaa mootummaarraan gahu kan jedhudha himannaan dhiyaate. Kana gad fageenyaan waan jedhan jira. Kan miidiyaa irratti dubbattanii ala waan gootan jedhamee kallattiidhaan ibsamee barreeffame jira himannaa dhiyaate kanarratti. Irra caalaan achitti akka himannaasitti illee boodarralee gara ragaatitti kaahan gama miidiyaatiin fayyadamuudhaan uummata kakaasanii uummata gurmeessanii injifannoon argame jedhanii dubbatanii kan jedhudha. Kanuma walitti qabanii kan dhiyeessanii waliigalatti waggaa laaltu tokkoffaa barruun isaatu waanuma jarjaraan walitti susuphan fakkaata. Maaliif fakkeen akka wani lama sadii ka himanni Dr. Mararaa dhiyaatee fi himanni narratti dhiyaate walumarraa garagalchaniitu koppii peest godhan. Kana waggaa agartu gammoodhumaa irratti warri damee dahannatiidha
abukaatodha warra mana murtiitiin saffisaan waan kana qopheessaa jedhaniini akka xiinxala siyyaatitti sababni isaa lama. Sababni tokko Dr. Mararaa amma dura kan himatan labsii yeroo muddamaa san diigde jechuudhani. San irratti ragaa qabatamaa itti dhiyeessuu waan hin dandeenyeef warri Awurooppaa illee waan lolanii jiraniif sababa biraa itti barbaadanii sababa biraa sun immoo namoota amma dura miidiyaa irratti maqaa balleessaa turan namoota akka Kiyyaa Biraanuu Naggaa warra adda addaa kanatti walitti maxxansuudhaaf walitti hidhuudhaaf yaaluudha jechuudha. Kanaaf himanni kun tokko Dr. Mararaa irratti yakka kijibaa irratti tuuluudha. Kan lammataa immoo keessattuu miidiyaalee fi anas himachuudhaan uummanni biyya keessa odeeffannoo nu dabarsu sodaatee akka nuun dabarsine gochuudhaaf yaadame akka ta'etti laala. Jawaar Kaleessaa abukaatoon Dooktar Mararaa Guddinaa obbo Wandimuu Ibsaa akka nu ibsetti himannaan kun tokko ka Dooktar Mararaa faa Dooktar Biraanuu faa sifaa dhaabbata OMN'if isaatu walitti qabee kan himatudha. Ka biraan immoo Jawaar Dooktar Biraanuu isaatiif OMN walitti qabee shororkeessummaan kan himatu akka ta'edha. Kan keessa irratti ibsa bal'aan kennine maaliifi ani bakka bu'ee hin jiru jechuudhaan. Gama kanaan kan sin akka shororkeessitootaati jedhaniitti sin himatan qabxiin maali? Kiyyarratti Jawaar Mahammad hoogganaa ABO'tiidha. Itti aansee immoo OMN'is arraata yookiin immoo maawuspiis lissaan adda bilisummaa Oromooti jedheeti kan kaa'u. Akkuma yaadattu amma duratti himannaa paarlaaman biyyattii adda bilisummaa Oromootii fi Gimboot Sabaatti akkasumas ONLF shororkeessitoota jedhee maqaa kaa'ee ture. Amma anas akka nama ABO hoogganuutitti na kassasa. Amma qofa miti amma durallee ijoollee waggaa kassisan akkasitti kaayaa turani. OMN'is akka arraata adda bilisummaa Oromootitti dhiyeessan jechuudha. Kana wanni godhaniif ana hoogganaa yoo godhan taate hoogganaa dhaaba shororkeessaa ta'e jechuudha. OMN immoo dubbi himaa yookiin immoo qaama ABO yoo ta'e akkasumas qaama dhaaba shororkeessaa jedhanii akkasitti kaa'uudha barbaadan. Isaatis Biraanuu Naggaatis akkasumatti kan kaa'an. Akkuma reefsi hin jedhetti miseensa dhaaba kamiyyuu akka hin taane sirriitti beekama. OMN'is miidiyaa walabaan of dandahee biyya kanaaf biyya biraatti illee dhaabbatee nagaan deemaa jiru ta'uu ka seeraan ka uummannis seera biyya naatis beeku akka ta'e ni beekani. Kaataatu garuu uummata keenya ittiin doorsisuuf akkasumas immoo Dr. Mararaa ka harka isaanii jiru san sirriitti himannaa sobaa dhoobuudhaaf jedhamee kan qophaa'ame malee waan sirriitti itti yaadamee guca seeraa ulaagaa seeraa guutamee dhihaatee biti waan jarjaraan walitti qaqqabame wayiiti. Gama keetiif dhaabbata miidiyaa hooggantu gama OMN'tiin isa duraa deebiitti kennitu moo hin kennitanii yoo deebii kennitu ta'e karaa bukaatoo moo akkamitti deebii kennitu maalti jira? Koreen hojii raawwachiiftuu OMN damee seeraa qaba. Abukaatoo mataa keenyaa qabna. Himata kana laalanii himanni kun keessattuu hojii keenya irratti dhiibbaa maal qabaachuu danda'a kan jedhu eega madaalanii booda deebiin barbaachisu barbaachisu kan jedhu irraa boru keessatti murteessu. Akkasumas boordiidha qabna. Boordiinis dhimma kanarratti walgahii yaamee irratti mari'ata. Wanni uummanni keenya beekuu qabu kun yeroo duraatiif miti. OMN yeroo 17 ugguramee jira biyya san keessatti. Namoonni hedduun OMN laalan qofaaf hidhamaa turan, diishiin caccabaa ture. Biyya kana keessatti mootummaa amma nuti seeraan itti galmoofnee jirru kana keessatti illee maqaa nu balleessuudhaaf yaaliin adda addaa godhamee jira. Biyyoota adda addaa keessatti bakka istuudiyooleen keenya jiran keessatti gaazexeessitoota keenyaa fi istuudiyoolee keenya irratti dhiibbaan gama mootummoota adda addaatiin akka godhamuuf dhiibbaa guddaa godhaa turan. Saatalaayitiilee adda addaa biratti kun miidiyaa shororkeessaati, miidiyaa sabaa amantiilee walitti buusu jechuudhaan yeroo adda addaa himataa turan. Himata kana hunda oduu nuti dabarsinu, sagantaalee nuti dabarsinu afaan Ingiliziitti, afaan Faransaayitti hiikamee madaalamee miidiyaan keenya miidiyaa profeeshinaala ta'e ka oduu dhugaatii fi sagantaalee madaalawaa dhiheessu ta'uun isaa mirkanaa'eeti nuti yeroo hunda saatalaayit irratti kan deebinu joornaalistoonni keenyas taatee waajjirri keenya bakka adda addaa jirutti seeraan galmaa'ee socho'uu ka danda'e miidiyaan keenya miidiyaa haqaan bulu miidiyaa profeeshinii saniin deemu ta'uunsaa waan mirkanaa'eef kanaaf himannaan isaan achitti dhiyeessanis yoo taate dhiibbaan hammasii waan nurra ga'unatti fakkaatu gama kiyyaanii haa taatu gama seeraatiin dameen seeraa dhimma kana ilaalee boruufistaan keessatti barbaachisaa ta'e yoo arge deebii kenneera kiyyaadha. Xumura irratti kan inni si gaafadhu Jawaar yeroo ammaa mootummaan mormitoota waamuudhaan karaa nagaa rakkoo biyyattii keessa jiru furuudhaaf qophaa'ee jira jechuun dubbataa jira. Gama biraatiin immoo hoogganoonni paartiilee mormituu hoogganoonni miidiyaa sadarkaa adda addaatti himatamaa jiru. Deemsa kana akkamitti ilaalta? Kuni qoosaadha. Kuni qoosaa amma duraa mul'asaa lafa kaa'ee bira deemee san irra deddeebiinee taphataa jiru malee kuni gama nagayaatiin hiikuu yoo ka barbaadan taate namni Dr. Mararaa Guddinaatii ol biyya san keessatti qiichee furmaanni karaa nagayaatiin, karaa mariitiin, karaa hasawaatiin, karaa manguddummaatiin qofa dhufuu qaba jedhee waggaa 25f
namni isaa ol qabsaa'e namni isaa ol nagayatti amanu biyya san keessa waan jiru natti hin fakkaatu gama siyaasaatiin. Nama akka Dr. Mararaa hiitee eenyu wajjin mari'atteetti eenyu wajjin furmaata fiduudhaa deemte. Yeroo ammatti mormitoota keessaa dhaabbileen amma dura turan hunda isaanii laamshachuun jechuun ni danda'ama. OFC yookiin immoo KFO keessaa hogganni irra jireessi miseensi sadarkaa godinaatti jiru guutuutti mana hidhaa keessa kan jiru ta'a. Dhaabuma gara warra Amaaraatiin yoo fudhatte Andannas diiganii jiranii, Biruu paartii kan jedhamu san diiganii jiranii. Dhaabbileen amma isaan waliin mari'annu jedhan dhaabbilee irra caalan Ihaadeeg yookiin immoo wayyaaniin dandaaree tottolchee kaa'e waan ta'eef kun siyaasaa biyya saniitiif furmaata waan fidu natti fakkaatu. Siyaasaan biyya sanii haala xaxama ta'e keessatti kan deemaa jiru. Kanaaf himannaan nurratti dhiyaasus doorsisa akkasii deemsuudhaaf yaa taatu garuu himannaa kana akkasii anarrattis ta'e waan hojjennu irratti daran akka nu cimsu umrii mootummaa sanii akka gabaabsinuuf daran onneef murannoo kan nu kennu ta'a. Daareektar olaanaa OMN Jawaar Mohaammed ibsa kenniteef guddaan si galatoomsadha. Namoo atillee hireenaa kenniteef ulfaadhu. Galgala keessaa bonni yookaan caamni Itoophiyaa keessatti hammaate naannoo Oromiyaatti akka malee jabaate godina Baalee keessattillee nama hedduu miidhe. Jiraattonni akka jedhanitti keessattuu aanaalee horsiisee bulaa keessa horii yookaan beeladaaleen hedduun dhumachaa fi rakkinni bishaanii jiraachuu dubbatama. Sanarratti Soraan madda walaabuuf dolloo mannaarraa namoota dubbisee jira gara saattan sin deebisa. Ayyaana akkam ooltan. Afrikaan baraan rakkinni gugurdaa keessi jirti. Ardiin tuni bokkaa dhabdee baddaan gurraattiin biyyee diimtuu taa'aa deemuu jirti. Warri horsiisee bulaalleen horiin isaanii qalatan foon hin qabu gurguratanii gatiin baasu. Oromiyaallee rakkinnuma akkanaa kana keessa jirti. Itoophiyaan akkuma jirtutti iyyuu bon kanaan guddoo miidhamte. Akka gabaasa Ochaan dhaabii qarqaarsa tokkummaa mootummoota uummataan qarqaaru 7 dura baasetti rakkoon tuni naannoo Oromiyaa harka 36tiin tutte. Somaaleellee rakkinna akkanaa kan keessa jirti. Affaarilleen uummati kibbaalleen Amaarilleen naannoon hedduun rakkoo akkanaa kan keessa jirti. Daayirektarii USAID damee Itoophiyaa akka addunyaan naannoo boniitti hammaatan quba qabaattu kalee dubbata. Mootummaan Itoophiyaallee rakkoo tanaaf fala barbaaduu fi jara rakkatellee qarqaaruu jiraachuu isaa dubbata. Nama miliyoona 5 fi 600,000 akka gabaasa 7 dura bahetti qarqaarsa barbaada. Godina Oromiyaa kan rakkinni kun itti hammaate keessaa tokko. Kan keessa tokko godina Baaleeti. Kan keessa aanaan tokko madda walaabuuti. Namni anachii dubbise rakkinni kun dubbachuu isaa dubbata. Itti aaneetiin ammoo namni dallawmannaa ta'an dubbiselleen warri kun rakkinni guddoo itti hammaachuu isaanii dubbata. Horiin gurguratan gatiin baasuu qalatan foon hin qabuu jedhanii madda walaabuu tan dubbise. Maddi walaabuu durii haala gaarii oomisha gaarii argattee jirti. Amma mootummaa haga waggaa lamaatitti miidhaa guddaa keessa jirti. Oola karaa horiitiin ta'uu karaa ammootinuyyuu midhaaniitiin ta'uu miidhaa guddaa irra jira. Beela guddootti dhugumatti harkaa qaba. Madditi walaabuu durii warra horii horsiifat moo warra laaf qotat moo warra maasaa babal'aa qabu moo nama hin beekne mee gurri diidesse obbo Ahmed? Maddi walaabuu jalqabaa horiillee hima horatti qonnallee hima qotatti qonnallee ammoo tunuu qonna diqqaa qotti qonni diqqaa qottu barakaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf lafti hektaara tokkorraa kuntaala 50 argatuu danda'an. Amma hektaara tokkorraa kuntaala 2 argatan jechuudha waggaa lama. Akka waliigalatti miidhaa guddaa jira. Horiinis karaa horiitiinis ta'u horiin gaalli jira re'een jira horiin jiru sun maqaa jira malee wanti tokko ammaan qalatan foon hin qabu ka gurguratan gabaa hin qabu. Miidhaa guddaarra jira dhugumatti uummanni karaa beelaatiin waan guddaarra jira rakkoo hammaatarra jira. Obbo Ahmed horii gamis irra duu fakkeenyaaf yoo horii qabaattaa horii gamis irra duu ollaa kan keetii horii gamatti yoo karaa deemtu madda walaabuu keessi deemtu olloota horiin irra dhumatfamaan argite. Nagaa argiteetinuu gindiritti agarraa hedduutti illee karaa hedduu fakkeenyaaf olii gadda deema karaa keessatti bakka hedduu horiinis miidhamaa jiran akka mataa kiyyatti naannoo horii 16tti narraa dhume. Madda walaabuutti moo gara dhibeetti? Madda walaabuutti. Horiin dhumatu kun gaal moo re'ee moo? Wanti qabnu karaa gaalatiin wanni miidhamee jiru ammoo karaa loonii fi re'eetiin horiin dhumaa jira akka maleetti miidhamaa jira. Gaalli akkasuma faayidaa hin qabu keessattuu ammoo akka mataa kiyyatti yoo deebi'e naannoo horii 16tti narraa dhume. Madditi waraabuu durii badda gammoojjii badda gurraatti ammaan tana maal fakkaatam gambonaati. Maddi walaabuu dhugaa akkasuma jalqabaa lafuma gurraatti ammas dhiqama biyyooti wama garaatiin jechuu gara gammoojjiitti dhufteetiin diddiimessa taatee argamtee jirti. Amma diddiimessa. Amma nama gamittu waan beela fakkaatu fakkeenyaaf bokkaa dhabeetiin tun ollaa keeti yookaan ardaa kan keeti nama gammiitu fakkaatti. Naannoo abbaa manaatitti yoo deebi'an naannoo nama
sadii ol miti na fakkaatti. Maddi Walaabuu aanaa gam qabdi, ganda gam qabdi, ganda gamitti waan beelaa fakkaata, akka yookaan qarqaarsi fedhe fakkaata. Maddi Walaabuu argiteetu ganda 23 qabdi. Ganda 23 kana keessaa gandoowwan akka malee miidhamanii jiran ganda madda hora korree, bariisaa, waltahii burraa, odaa boojjii, saree bira haga gannaalee dumee kunneen martiniyyuu goloo jawwee akka malee karjuun warree xaqlaalan akka malee miidhamaa jiran jechuu gandoonni kun gandoota dhugumaatti argitee karaa caamatiin akka malee haga raajii gayutti gandoowwan miidhamaa jiran akka maleetti. Fulaan akkam miidhamtees fa'a naannoo gammoojjii aanaalee gammoojjii kan moo barbaddaa gulmoo garaam keessa? Gara gammoojjii keessa amma fakkeenyaaf madda Walaabuu dalloo mannaa jechuu karaa barraaqin karaa harootiin karaalee argitee turuu karaa haroo dumaaliin achirraan haga gindirraayitu ga'itti daawwee sarar daawwee qaachan karaan kun warroowwan kun muluun argitee miidhamaa keessa jiran karaa beelaatiin jechuu karaa yookaan ammoo tinuu dheebi'uu garaagaraatiin jechuu gammoojjummaanii wal qabatee waa hedduu guddaa keessa jiran. Mee Maddi Walaabuu durii maal fakkaatti? Maddi Walaabuu wanti beekamtuun horsiisee bulaadhaan beekamti. Horsiisee bulaadhaan beekamti. Gama loonitiin jechuu baay'inaan gama loonitiin gaalli illee ni jira, re'eenis hin jirti, haa ta'u immoo baay'inaan kan beekamu looni. Karaa rooba dhabiinsatiin bareeddoo mootin iyyuu hongeen roobaa irra taa'udha jechuun namni akka dadhabee qonna dhiisee adoo jala sararuun taane lalaafee jira jechuudha. Kanaafuu ganna lamaa asitti rakkoo akkana kan ka'e jirtan. Naga waggaa shanittuu hir'inni ma jira keessattuu waggaa lamaa homaa wanti tokko wanni nyaatamu homaa wanni guddaan lafaa bahee hin jiru. Qarqaarsi wayii argachuu jirtu? Qarqaarsi wanti guddaan argamullee hin jiru wanni argamu waan xiqqoodha waan uummata waliin geenye haga sana immoo sunuu ima argatan. Tajaajila sila argatuu qabu baay'ee ergarama qaba jedheeti. Gara bokka bisaaniitiin akkam jirtan? Bisaanis wanni argannu hin jiru horiin amma fakkeenyaaf keessattuu Madda Walaabuu keessatti aanaa Madda Walaabuu ganda maddaa keessatti yoo fudhannu naannoo madaallee jugaa jedhamu faatti naannoo sara jedhamu irratti baay'ee uummanni bishaan dhabuudhaan horiin garmalee miidhamee jira. Ilmi namaatis miidhaa kana jedhamne karaa bakka hagas takkatti miidhamaa jiran. Baay'ee sila karaa bishaanii kana fa'aan baay'ee rakkatee jiru uummanni baay'ee miidhamee jira. Ganna lambokka dhabuu jechuun namni dhiisii horiin iyyuu miidhamuu jira. Muki baal hin qabu naan jette muka gugurdaa bebeekam keessa muki barbonaallee dafeenduu muka gugurdaa qaqaarii keessa maanfa beekta. Mukni gugurdaan qaqaaruu waacuun jira, dhaddachis jira, mukni bilaala jedhamus jira. Bira bahee tareetiin misudhugaanis kan gogee jira. Odaanis argiteetiin sababa hongee wannaa kanaan odaanis bakka tokko silaa odaan aadaa duru bishaan qaba madda tiliwwee maddaa san gubbayyuu odaawwan jiru gara odaa 5 olii gogee jira. Hayya keessummaa keenya amma kan hin galateeffannaa ammoo Madda Walaabuu miti dollomannaa dabarra. Dollomannaa keessa fakkeenya yoo fudhannee gandoota jira gandoota hedduu gandoota hanga 14 amma duraas dhaabbata seeftineetiin gargaaramaa turan akka odeeffannoo qabutti gandoota kanneen keessa akka fakkeenyaaf barraaqfaa yoo fudhannee malkaa amaanaa naannii gadheeraa dayyuu kallee golbaa cirrii fi waabaroo jedhaman hedduutu gammoojjummaan hammaachuu irra kan ka'e loon hedduu dhumuu jira uummatni beelee jira jechuudha. Gaalaaf re'ee horsiifatanii lafa qonna akka fakkeenyaaf seensina jedhamaa sunis waan waggaatti yeroo takka argamu. Yoo kan dedeemtu kana eessifaa fakkeenyaaf horii duufaa maan argite gaal duufaa re'ee dootfaa. Gandoota akka barraaqi jiran loon hedduu dhumee dhibee fakkeenyaaf garaa kaasaati sababa kanaan wal qabate garaa kaasaaf saaxilamanii akkasitti rakkoowwan akkanaa kun mudachaa jira uummata. Maan qarqaarsa wayii faa qabdu seeftineetti faa qarqaarsa mootummaan namaan gargaaruu jiru marri horii faa namaa kennu waan maan arguu jirta. Gargaarsa jedhamee yeroo hedduu haasa'amuu fi harka seeftineetti jedhanii amma duraas rakkoo hongee ammaan sana dhufteen durattillee gargaarsi muraasni uummataaf kan namaa ture. Gargaarsi kun garuu quubsaa miti. Maatii tokko keessa fakkeenyaaf namni tokko nama 10 akkas qabaachuu danda'a. Maatii kanaaf gargaarsi kan namu waan kiloogiraama 100 hin guutin jechuudha. Kun haala giraami. Fulaanii rakkinni akkana qaqqabdu kun aanaa gammoojjii qofa moo baddaallee rakkinni akkana kan hin qaqqabdi? Rakkoon akkana baddaallee ni jira. Keessumattuu irra guddaa ammoo hammaateeti rakkoon akkanaa jabinaan kan mul'atu naannoo gammoojjii keessatti jechuudha. Gatiin midhaanii maal fakkaatam? Midhaan hundi qaali. Kiiloon tokko fakkeenyaaf hagam? Qarshii 20 achi ol. Xaafii kiiloon tokko qarshii 20? Achi ol malee hin argatu.
duudaa fi taasisaanis akkasii akka garafa ol kaasu jechuudha. Dhaloominaan maal fakkaata nama hin beekneme? Akka har'aa ta'uu baatullee biyya magariituu biyya qilleensa bareedaa qabdu gammoojjii kallattii afraninuu bosonaan marfamtee biyya bunaan beekamtu biyya badhaatu turte. Keessumaa kennin galateeffannaa mootummaan Itoophiyaa uummata kan qarqaaruuf walumaa galatti nama Itoophiyaa keessa rakkina akkanaatiin bona kanaan rakkate qarqaaruuf doolaara miliyoona 948 biyya alaatii qarqaarti biyya alaa gaafate ofii ammoo akka itti gaafatamaan dameettis balaa Itoophiyaa miti kukaasaa 7 dura jedhetti Itoophiyaan doolaara miliyoona 4 baasteetiin uummata qarqaaruu jirti qophiin tentaardhatanuma ansora haala keetii gamkiyyaan nagaan bulu. sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Pireezidaant Doonaald Tiraamp qeeqa sabaa himaa irratti oofan irra deebi'uudhaan har'a ganama innaa konfirensii jaarmiyaa kanneen yaada safuutti cichanii kan konservaatiif poolitikaal aakshin jedhu irratti dubbatan gaazexeessaan kamiyyuu gabaasa isaa keessatti madda hin beekamne maqaa dha'uun gabaasuun eeyyamamuuf hin qabu jedhan. Deeggartoota isaanii kumaan lakkaa'aman kanneen konfirensii sana irratti wal gaaniif haasaa dhageessisaniin sabaa himaaleen oduu isaan qeequuf nama gaarii akka isaan hin taane fakkeessu madda hin beekamne irraa fudhatanii afarsuu jedhan. Walabummaan yaada ofii ibsuu kan heera irra taa'ee jiru ana caalaa akka kabaju hin jiru kan jedhan Tiraamp garuu oduu gabaastonni sana jala dahatanii jechaan na dha'uu fedhu jedhaniiru. Haleellaan of wareegaa konkolaataa irraa har'a ganama ganda Siiriyaa Albaab jedhamu cinatti dho'ee jira. Haleellaan kun kan raawwate humnootiin Turkiif michoonni isaanii magaalaalee tarsiimoo ta'an ISIS harkaa erga baasanii booda siiviilota hedduu dabalatee loltoota riphxee loltootaaf yoo xiqqaate loltoonni Turkii haleellaa sanaan yoo du'an lakkoobsi namoota dhumanii 65 ga'u sabaa himaaleef aangawoonni Turkii beeksisaniiru. Dho'iinsi har'aa inni dura keellaa naga eegumsa mormitootaa kan ganda Soosiyaan keessatti raawwate. Humnootiin Iraaq kanneen Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman magaalaa Mosul kan ISISiin to'atamee jiru qabachuuf haleellaa hedduu geggeessaniin magaalattii walakkaadhaa ol qabachuu isaanii aangawoonni waraanaa Iraaq beeksisaniiru. Kun kan dhaga'ame loltoonni farra shororkeessummaa erga isaan bara 2014 qabee ISISiin qabamee ka ture buufata xayyaaraa Mosul to'atanii booda oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoo dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.